Sooliyaanaa kutaa lammaffaa. Barreessaan Wandimmoo Mul'ataa. Kan seenessu Boonaa Abarraa. Barbaacha Sooliyaanaa kutaa lammaffaa. Ijoon hoteela gurguddoonni addunyaa kanaa bashannanaaf gara biyya sanaa yommuu deeman keessa boqotanidha. Akkuma garasitti imalleen hoteelicha dura dhaabbatanii warri nama simatan simannaa gootaa ergaa nuuf godhanii booda dursinee gara kutaa boqonnaa keenyaa ilaaluutti deemne. Kutaa keessummoonni itti boqotan manuma keessa deemanii mana kan biraatti darba. Kara ulaa manichaatti galchuu sana irra suuraa dubara bareedduu waggoota hedduu dura haala rakkisaa fi dararrii saba ishee irra gaheen baqattee dhuftee achi keessaa hojjetaa turte tokkotu jira. Yommuu fuula suurichaa ilaalan nama gammachiisa. Waan dhiiga wal keessaa qaban firuma namatti fakkaatti. Osoo kun keenya taatee nama jechisiisa. Ani darbeen sokke iddoo kutaa ciisicha naaf qabame gaheen yommuu deebi'u balaliisaan amma iyyuu dhaabbatee suuraa intalaa ilaala. Fagoorraa gaafan achii as isa argu waan bo'u natti fakkaannaan kokkolfaan itti dhufe. Obboleettii keessatti fakkaatti moo jedheen gaafadhe. Natti hin dubbanne. Maal ati obboleettii yookaan firas jalaa badee qabda moo kan ishee fakkaattu jechaan kokkolfaa akka itti aaru ta'een deemi amma qodaa kee kaawwadhuu shaaworii fudhuu kottu jennaan sana booda bira dhaabbatee suuraa ofiin of kaasee ariifatee deemee deebi'e. Namoonni walga'ii garaa garaatiif biyyoota hedduu irraa walitti waamamanis iddoodhuma nuti qabanne sana qabatanii jiru. Anaan hoteelichi isa gaafa cidha koo tokko natti fakkaateera. Namuu achi darbee as darbee shamarran diddibatanii nama hawwisiisu. Dargaggoonni akka biyya biyyaatti iddoo garaa garaatii agarsiisarra jiru. Ani isa ilaaleen akka abjuu wayii keessa seeneera. Balaliisaan garuu ammayyuu yaadaan waa'ee suuraa sanaa fi waa'ee maqaa dura dhaga'e sanaa yaada fakkaata. Sooliyaanaa wajjin firummaa waan wal keessaa qaban natti fakkaata. Utuu akkasiin jirru shamarroota babbareedoo sana keessaa tokko dhuftee irbaata akka nuti filannee isheetti himannuuf waraqaa gosa nyaataa irbaataaf ta'u qabatee jiru nu dura keessee achi siqxee xiqqoo dhaabbachuutti kaate. Maqaan ishee Koosummaa jedhamti. Anaan innis haaraa natti ta'eera. Sababni isaa kanaan dura biyya keenyatti maal siif ajajamu jedhu malee cal'isanii waraqaa nama dura godhanii hin deeman. Kana irrayyuu darbee maqaa nyaata barreeffamee jiru sana keessaa homaa kaniin hiika isaa beeku hin jiru. Balaliisaan silaa yaadaan waan achi hin jirreef cal'isee isa barreeffamee jiru keessaa tokkotti quba qabe itti agarsiise. Ani immoo cal'iseen maqaa nyaata qubee H yookiin H'dhaan ka'uu tokko heen isa jedhu ta'uunsaa hin oolu jedheen isa ajajadhe. Shamarreen nuuf ajajamtu kun dhaabbattee haala keenya yommuu hordofaa turtetti waan biyya keenya hubatte fakkaata. Xiqqoo afaan Oromoo ni dandeesse. Abbaan ishee waggoota 60
waggoota 60 dura barumsaaf achi deemee dubartii faranjii tokko fuudhee ture. Shamarranuuf ajajamte kunis abbaadhaan Oromoo, haadhaan immoo faranjiidha. Abbaan quuqama saba isaa waan qabuuf intala isaa afaaniif aadaa isaa barsiiseera. Akkuma nuti afaan Oromoo dubbachuutti kaaneen hoosummaa fuulli akka aduu ganamaa ifuu eegale. Dhuftee nu bira geessee waraqaticha irratti nyaata nuti mallattoo itti goone deemtee nuu fiduuf yommuu nu bira geessu haala namatti tolu tokkoon akkam nuun jettee fiigaa nyaata nuuf fiduuf deemte. Anaan immoo gammachuutu lafa na hammate. Tarii biyyi kunis kan Oromooti moo jechuun eegale. Cal'iseen kolfa. Gidduuttan waa murteesse. Guyyaa sana akka isheen bakka hojii sana eeyyama fudhattee xiqqoo nu wajjin haasoftuuf waraqaa xiqqoo irratti ergaa gabaabduu barreesseen to'ataa isaanii gaafadhe. Innis yoo isheen tole jette rakkinni tokko hin jiru naan jedhe. Sana booda yaada kana hoosumeriidhaaf dhiyeessinaan isheenis to'ataan koo naaf iyyamuu isaa duran bara malee ani iyyoo isinii wajjin xiqqoo taphachuun barbaadaa naan jette. Akka isheef iyyame bartee yeroo fudhannee wajjin haasa'uu eegale. Balaliisaan yaada baay'ee qabbanaa'aa ta'us cal'isee nu dhaggeeffate. Anii fi inni afaan Ingiliffaa akka afaan dhalootaatti waan haasofnuuf homaa rakkina dubbachuu hin qabnu. Akkuma keessumeer nu bira dhufteen ani afaan Ingiliffaan I am very happy to meet you today jedheen. Nuti maaliif akka dhufne, eessaa akka dhufne, hojiin keenya, biyya keenya, afaan keenyaa fi aadaa keenya itti himuun balbalan bane. Utuma dubbannu hoosumee galuu fuulli ishee akkuma fuula balaliisaa diimachuu keessa bahee dhiiga fakkaachaa dhufe. Imimmaanni lakkuudhaan garasii garanaan fuula isheerra lafatti didichuutti ka'e. Gammachuutu boosise. Anis naasuu guddaa keessa seeneen maaliif akka isheen boossu gaafachuuf lafaa ka'ee sodaataadhuma ofitti ishee qabee harka koon fuula ishee irraa imimmaan qulleessee ammas afaan isheen dandeessu sanaan dhiis maaloo hin boo'in. Garuu boohuu kee irra nuti kaanee deemne ati hojii keetti deebi jedheen. Gammachuutu ishee boosisa. Yeroo kana jabina guddaa tokkotu kennameef. Ani duruma iyyuu Oromoodha naan jette. Abbaan koo anaa fi obboloota koo lamman amma biyya Siwiizerlaand jiraatan ergaa barsiisee guddisee booda ofii isaatii umurii waggaa 74tti boqote. Ani ergasii nama afaan Oromoo dubbatu hundayyuu abbaa koon se'a. Kanaaf amma gaafa ati afaan Oromoo akka dandeessu natti himtu waanan abbaa koo argadhe natti fakkaateetu gammachuudhaan boo'e. Kanaaf ani baay'een isin jaalladha. Isin abbaa kooti nuun jette. Karaa keessaniin gara biyya abbaa koo deemuun qaba. Keessumaa sababni ani gara biyya sanaa deemuu barbaaduuf sababoota gurguddoo lamaaf. Isaanis inni tokkoffaan biyya abbaa koo deemee ijaan arguuf maatii firoota abbaa koo hundaa wajjin wal baruu. Inni lammaffaa ammoo intalli Oromoo cimtuu tokko kan suuraan ishee ulaa mana kanaa irratti maxxanfamee jiru seenaa Sooliyaanaa barreesseen jira. Isa biyya Oromootti geessee Sooliyaanaan dubartii Oromoo cimtuu fi gameettii ta'uu ishee Impaayera Itoophiyaa jedhamu keessatti hubachiisuun barbaada. Waggoota dheeraa dura
bara biyyi Itoophiyaa daangaan ishee akka har'aa kana hin turre, bara hanga galaana diimaatti Keeniyaa, Sudaanii fi kanneen biroon akka har'aa kanatti daangaa dhuunfaa isaanii osoo hin sararatin, baras namoonni loltoota ijaarratanii sirna bittaa dhuunfaa isaanii diriirsuuf naannoodhuma jiranitti mootii ta'uuf hojjetu turan. Sabni Oromoo garuu sirna saba isaa hundaa daangaadhaa hanga daangaatti, xinnaadhaa hanga guddaatti, waldhaalaa fi beekaa, dhiiraa fi shamarraniif, biqilootaa fi lageeniif sirna bulchiinsa mataa isaa bocee ittiin kan of geggeessu, kan addunyaaf fakkeenya bulchiinsa har'aa ta'e uummatee qaba ture. Biyyoota biroodhaaf bara dukkanaa, bara doofummaa jedhamee waamamus saba Oromoof garuu bara akka har'aa caalaa ifaa fi xurreen bilisummaa ittiin saaqamedha. Saboota gaanfa Afrikaa jiraataniif addunyaaf sirna har'a addunyaan ittiin wal hooggantuuf kan bu'uura tolche saba guddaa kana ture baras dura. Hinaaffaa fi sodaan namoota olaantummaa dhuunfaa isaanii mul'isuuf hojjetan kanneen irraa saba garraamii fi arjaa kana mudachuu eegale. Hinaaffaan akka ollaa ollaatti wal gurmeessee saba haammataa kanarratti duuluu eegale. Ta'us mo'achuu hin dandeenye. Sababa gurmuunis ta'ee dhuunfaan lolanii mo'achuu hin dandeenyeef tooftaa biraa barbaaduun karaa ittiin sabicha keessa seenanii fi qabeenyaa isaa qooddatan haxxummaa guddaadhaan barbaaduun eegale. Bifa kanaan iddoowwan murteessoo sabichi qabu qabachuuf yaalan. Iddoo murteessaa bifa kanaan qabame keessaa inni guddaan magaalaa Itoophiyaa Finfinneedha. Barbaacha Sooliyaanaa kutaa lammaffaa. Barreessaan Wandimuu Mul'ataa. Kan seenesse Boonaa Abarraa. Barbaacha Sooliyaanaa kutaa lammaffaa. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Afrankuush Entertainment. Barbaachi Sooliyaanaa kutaa lammaffaan haga ammaatti dhaggeeffanne kana fakkaata. Torban kutaa itti aanuun haga dhufutti hiriyoota keessaniif share, subscribe, like gochuudhaan biraan nuuf ga'a. Horaa bulaa deebanaa.